Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota YouTube chaanalii Fayyoo akkam jirtu nagaa keessanii anillee jira galata isaa haa ta'u YouTube koo share naa godhaa subscribe illee naa godhaa hiriyoota keessanitti jechuudha share keessaniif subscribe keessan baay'ee na fayyada kanaaf na jajjabeessa jechuudha akka deebi'ee hojjedhuuf illee na fayyada siniin jedha egaa wal jajjabeessuuni wal gargaaruun immoo aadaa keenya waan ta'eef hin callisiinaa isiniin jedha. Kanaaf har'a maaliif gara keessan dhufe isinitti fakkaata? Shamarran biyya Arabaa isin ajaa'ibsiifachuuf gara keessan dhufe. Wanta isin dandeessanii eenyullee akka hin dandeenye isin ajaa'ibsiifachuuf gara keessan dhufe jechuudha. Innis maalinni shamarran biyya Arabaa kana yeroo ilaalamtu wanta salphaa fakkaatti. Anufumarraa kaaseenidha. Fakkeenyaaf jechuudha. Na dhukkuba jedhamee na dhukkuba jedhee namni tokko yoo na dhukkuba jedhee yoo fiilingiin dhukkubaa isatti dhagahame jechuudha. Namni sun hin ciisamtee yoo hojii hojjeta ta'ellee hojii sana dhiisee gala. Otoo hojjetaa mootummaa ta'es hojii sana dhiisee gala. Bakka xinnoo mashuu waan dhukkubaa itti dhagahamnaan jechuudha. Na dhukkuba kan jedhu eeyyamni hin kennamaaf. Hojjetaa mootummaatiif. Hojjetaa mootummaatiif jechuudha. Akkasumallee bakka hojiima kamarrallee kan hojjetuu fi na dhukkuba jennaan eeyyamni hin kennamaaf hin galee boqonnaa fudhata. Shamarran biyya Arabaa garuu ishee mana Arabaa keessa jirtu garuu hin dhukkuba ta'e hin dhiisa ta'e hin beekan. Ituma na dhukkuba jettee himattees na dhukkubaa jettee ituma himatteesi warri gaarii yaadan warri gaariidha jedhamanii mana yaalaa geessu yookaan qoricha fiduu fi qoricha ishii liqimsiteetu hojii ishiitti fufti malee qoricha liqimsitee ciisti miti qoricha liqimsitee boqonnaa fudhatti miti maal gooti qoricha ishii liqimsiteetu isayyuu warra gaarii warra qajeelaa yaadaniifitu mana yaalaa geessaanii yookaan qoricha fidaa fi qoricha sana liqimsitee hojii ishiitti fufti boqonnaa hin qabdu jechuudha aara galfii hin qabdu jechuudha kun immoo baay'ee akka isaanii karoora qabanii akka isaanii kaayyoo qaban akka isaan kutannoo qaban akka isaan murannoo qaban agarsiisa jechuudha. Abdii akka isaaniin kunne agarsiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf anis dubartoota yookaan shamarran biyya Arabaa keessa ishee tokkodha. Na dhukkubas akkuma keessa waan ta'eef guyyaa na dhukkubus jira guyyaa fayyaas jira. Guyyaa bakka na dhiphisuus jira guyyaa na jibbisiisuus jira akkuma kana wal keessa garuu guyyaa tokko keessa guyyaa tokko hojiin dhaabatee hin beeku. Guyyaa tokko keessa guyyaa tokko hojiin dhaabatee hin beeku. Yeroo tokko na yaadadha baay'ee na dhukkubee baay'ee tokko na dhukkubee amma dhaabachuu dadhabutti na dhukkubeetu mana yaala na geessanii qoricha naa kenname. Qoricha sana liqimsee hojii ittiin fufe guyyaa tokkoo fi sa'aatii 2 fi sa'aatii 5 illee boqonnaa hin fudhanne jechuudha. Kanaafiyyuu shamarran biyya Arabaa jechuun baay'ee nama dinqisiistu baay'ee nama ajaa'ibsiistu dhugaan isiniin jedha. Isinii inforsiisin gochuu yookaas immoo isinii sobuu yookaas immoo bakka isinii wakkabaa isinitti gochuudhaaf itoo hin taane isuma dhugaa riyaalitii isaa isuma beeku jechuudha isumaan argee isin ajaa'ibsiifachuu isin dinqisiifachuu barbaadee tanan jechuudha. Jabina keessanii fi ciminni keessanii baay'ee akka inni guddaa ta'e akkuma of beektaniifis isa tokkos jechuudha. Isin nama salphaa miti isin nama leeyyoos miti isin nama qoosaas miti isin warra kaayyoo qabdanii warra namaaf jecha namaatii fi bakka hin qabne. Yoo dhukkubsattanillee warra abdiin kunne mana namaan jira jettanillee warra gadi of hin xiqqeessine ani namaa gadan hojjettuudha
angola namaan jira faayidaa hin qabu jettaniillee warra gadoof qabdanii akka wanti hundumtuu mataa keessan irratti ta'u warra hin eeyyamnedha. Warra an cimaadha, an bakka nama kamiyyuu gahuu nan danda'a, hamma nama kamiyyuu hojjechuu nan danda'a, hamma nama kamiyyuu galma gahuu nan danda'a warra jettanii ganamaaf galgala abdiidhaa fi kutannoodhaan hojjettanidha isin jechuun barbaada. Innaa kana maaliifin kaasee beektu guyyaa lamaan kanaan anallee akkana dhukkubuuna godha jechuudha. Akkuma argitan jechuudha. Yeroo darbe viidiyoo irratti na argitanitti jechuudha. Waan akkasiin irras hin jiru. Garuu utuma na dhukkubullee jechuudha. Wanti kun sirriimatti tuna dhukkubu kaleessa faallee iji koon kun badaayyuu diimatee ture, imimmaan keessaa yaa'a ture. Asuma keessanii yaa intala nanaa yaa maqaa ishee naa baasan sanaan jechuudha. Isheedhaan na waamanii si dhukkubaa'uu bakka xinnoo boqadhumee xinnoo iraftii fudhadhumee ciisimee namni naan jedhe hin jiru. Utuma akkanan na ilaalanii hojiin isaanii deeyilii akkuma guyyaa darbee akkuma yeroo darbee akkuma torbee darbee itti fufaa ture, hojjetamaa ture jechuudha. Otoo biyya keessa ta'ee, otoo maatii keessa ta'ee, otoo fira keessa ta'ee akkas xiqqoo nama dhukkubee miti bakka fuulumti namaayyuu ilaalamee jechuudha. Fuulli namaayyuu fuula namaa ilaaleetu namni irra maal ta'e fuulli kee maaliif akkas ta'e, maal taate, maal rakkatte, maaltu si dhibee moo si dhukkubaa minaamin jedhe namni nama gaafateetu wanta sanaafillee deebisee jechuudha. Biyya Arabaatti garuu wanta akkasiitu jira. Baay'ee jechuudha. Speeshaal warri dugda hidhatanii hojjetan faatu jiru. Baay'ee isaan dhukkubee yeroo isaan dhukkubutti dugda isaaniillee hidhatanii mataallee hidhatanii bakka kan hojjetan jiru. Fakkeenyaaf mucaan hiriyaan koo tokko jirti ammallee biyya galte. Yeroo baay'ee yeroo ishee dhukkuba jechuudha hamma mataa hidhatteetu bakka hojiin hin dhaabbatu waan ta'eef yoo ati mana sana keessa baate, yoo ati mana sana keessa hin jirtu ta'e malee hojiin Arabaa never ever hin dhaabbatu. Mataa ishee kana hidhatteetu hojii hojjetti. Warri kaan immoo dugdallee hidhataniitu hojjetu. Warri kaan immoo midhaanillee yeroo nyaatan laphee isaanii qabachaa midhaan warri nyaatan jiru. Warri kaan immoo irkatanii jechuudha akka namaatti taa'anii nyaachuu dadhabuurraan kan ka'e irkatanii warri nyaatan jiru. Kun hunduu maalidha? Kaayyoo isaaniif. Kaayyoo isaanii galmaan gahachuuf, kaayyoo isa manaa ba'an sana injifatanii galuuf jechuudha. Cimina isaanii agarsiisa jechuudha. Cimina ijoollee Arabaa, shamarran biyya Arabaa agarsiisa jechuudha. Duras gaafa biyyaa bahan isaanii wanta qabatanii bahan hin jiru. Meeshaanii wantoonni adda addaa wanta isaan qabatanii bahan hin jiru. Wanta isaan qabatanii bahan maalidha? Kaayyoof karoora isaanii qofadha. Isa kana akkas hojjedhee achi gahuun qaba jedhaniitu. Kanaaf namni immoo gaafa karoorfatee gaafa cimee ka'u Waaqayyoollee nama gargaara jechuudha. Waaqayyo baay'ee karoora kee irratti, cimina kee hojii kee irratti hirmaateetu si gargaara malee ati rafaa ol ta'e 24 sa'aatii 48 xaxamtee yoo rafte maa tokko samaa irra gadi siin buusu lafa keessaas ol siin baasu.